Akkam jirtu fayyaa keessanii namoota nan beekneef Dr. Kadir jedhama. Fayyaan tuubirraa yeroo tokko namoonni dhukkubsatanii mana yaalaa dhaqanii qorannoon tokko erga godhamee fi booda tasuma akka dhukkuba kaansarii qaban itti himamu. Namni kun osoo ofirratti hin beekin tasuma kaansarii sombaa, kaansarii harmaa, kaansarii tiruu, kaansarii xannacha piroosteetii yookaan kaansarii kanneen biroo akka qabu itti himamu. Dhukkubni kun nama kamirrattuu uumamuu danda'a. Dhukkubnummaan kaansarii kun maal akka ta'e akkamitti akka nu qabuu fi furmaata isaa waliin ilaallaatii hanga dhumaatti na hordofaa. Namoonni maatii fayyaan tuubii hin taane jiraattan immoo asumaan yuutuubii koo kana sabiskiraayib godhuudhaan viidiyoo kana laayik sheer godhuudhaan na faana bu'aa. Duraan dursinee dhukkuba kaansarii kanarratti hubannoo gadi fageenyaan akka qabaattaniif waa'ee seelii irraa yoo jalqabne, seeliin caasaa lubbu qabeessa xixiqqoo qaama keenya keessatti argamanidha. Seelonni kunniin iddoo itti argaman irratti hundaa'uun garaagarummaa qabu. Seelonni qaama keenyaa kunniin wal horaa adeemu. Saffisni seelonni kunniin ittiin wal horan murtaa'aadha. Qaamni keenya saffisa seelonni ittiin wal horan kana kan ittiin to'atu sirna of danda'e qaba. Darbee seelonni to'annaa sirna kanaa jalaa bahu. Kun immoo kan ta'u sadarkaa wantoota seelii keessatti argaman kan DNA jedhaman irratti jijjiiramni yoo uumamedha. Kun fayyaa keessatti DNA mutation jedhamuun beekama. Kuni kan ta'u wantoota DNA kana jijjiiraniif yoo saaxilamne yookaan immoo akkuma umriin namaa dabalaa deemuun ofumaan jijjiiramuu danda'a. Yeroo kana seelonni to'annaa tokko malee akka barbaadanitti baay'ataa adeemu. Lakkoofsa qofaan osoo hin taane hammi seelota kanaas dabalaa adeema. Guddinni seelota to'annaa malee dabalaa deemu kun fayyaa keessatti neoplaaziyaa jedhama. Hiikkaan isaa guddina haaraa jechuudha. Guddinni haaraan kun tuumar jedhamuunis ni beekama. Dhukkubni kun jijjiirama seelii takkaarraa ka'uudhaan seelonni gosa kanaa baay'achaa deemuudhaan uumama. Guddinni haaraan kun fayyaa keessatti binaayinii fi malignant jedhamuun bakka lamatti qoodama. Inni binaayin jedhamu kun amala qaama keessa faffaca'uu hin qabu waan ta'eef salphumatti bakka itti uumame sanii muranii baasuun ni danda'ama. Haa ta'u malee bakkuma itti uumame sanitti garmalee guddachuudhaan hanga lubbuu baasutti deemuu danda'a. Kan malignant jedhamu kun immoo isa kaansarii jedhamuun beekamu kana yoo ta'u qaama keenya keessa faffaca'uun miidhaa hamaa namarraan gahuu danda'a. Jechi kaansars jedhu jecha laatinii kiraab jedhurraa kan dhufe yoo ta'u amala dhukkubni kun qaama keenya keessa faffaca'uudhaan kutaalee qaama keenyatti qabatee miidhu kana argisiisuudhaaf maqaa raammoo waan arge iddu kanarraa moggaafame. Dhukkubni kaansarii kun dhukkuba onneetti aanee lubbuu namaa galaafatuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti argama. Dhukkubni kun qaama keenya garagaraa keessatti uumamuu danda'a. Dhiiras ta'ee dubartii keessatti qaama keenya keessaa sombi dhukkuba kanaan sadarkaa tokkoffaa irratti hubama. Qaamota dhukkuba kanaan hubaman sadarkaa tokko hanga 5 yoo ilaalle, dhiira keessatti tokkoffaan somba, lammaffaan xannacha piroosteetii, sadaffaan mar'imaan furdaa, afraffaan rajiijii fi shanaffaan tiruudha. Dubartii keessatti immoo tokkoffaan somba, lammaffaan harma, sadaffaan mar'imaan furdaa, afraffaan rajiijii fi shanaffaan oovaariidha. Namni dhukkuba kaansarii kana qabu mallattoo akkamii argisiisuu danda'a kan jedhu yoo ilaalle, mallattoo waliigalaa kan akka ulfaatinni qaamaa garmalee gadi bu'uu, halkan akka malee dafqisiisuu fi ho'isuu, dadhabsiisuu, karaa afaaniitiin yookaan karaa bobbaatiin dhiiguu, qaama keenya irratti dhiitaa mul'achuu,
halluu gogaa keenyaa jijjiiramuu fi kanaa fi kan kana fakkaatan yoo ta'u, gosa dhukkuba kanaa irratti hundaa'ee mallattooleen biroo kan dhukkubni kun argisiisan jiru. Mallattooleen kunniin dhukkuboota biroo irrattis ni mul'atu waan ta'eef mana yaalaa deemanii qorannoo gochuun barbaachisaadha. Namni tokko dhukkuba kaansarii qaba jedhanii murteessuudhaaf nama san irraa tishuu fudhatanii qoratanii mirkaneessuun dirqama. Furmaata dhukkuba kaansarii yoo ilaalle immoo jalqaba irratti maloota dhukkuba kana ittisuu danda'an kan akka sigaaraa aarsuu dhiisuu, nyaata madaalamaa haala fayya qabeessa ta'een fayyadamuu, ulfaatina qaamaa fayya qabeessa ta'e horachuu, keemikaalota kaansarii fiduun beekaman irraa fagaachuu fi calallii dhukkuba kanaaf godhamu taasisuu yoo ta'u, keessattuu namoonni maatiin isaanii kaansarii qaban ilaalamuu qabu. Furmaanni dhukkuba kaansarii inni biraa immoo osoo dhukkubni kun qaama keenya keessa hin faffaca'in yeroon yaalamudha. Kana gochuuf immoo mallattoo dhukkuba kanaa sirriitti beekuu barbaachisa. Mallattoon dhukkuba kanaa caalaatti gosoota kaansarii irratti hundaa'a. Gosoota kaansarii kanneen irratti yeroo itti aanutti ibsa bareedaa isiniif qabadhee dhufa. Odeeffannoon an yeroo itti aanutti isiniif hojjedhu kun akka isin bira ga'uuf YouTube koo kana subscribe godhuun mallattoo bilbilaa kana tuqaa. Odeeffannoo fayyaa isiniif dabarsu kana fedhii keessan irratti hundaa'ee hojjechuu barbaada waan ta'eef gosoota kaansarii adda addaa kanarratti hubannoo gadi fageenyaan barbaaduu keessan viidiyoo kana laayikii fi sheer godhuudhaan natti argisiisa. Gosoota kaansarii armaan olitti ibsaman kan lubbuu namaa baasuudhaan sadarkaa 1ffaa hanga 5ffaatti jiran keessaa kamirratti jalqaba ibsa akka isiniif hojjedhu komentii irratti naaf barreessaa. Waan hagamaan waliin turtaniif baay'ee galatoomaa fayyaa ta'a.